dubbi rabbiiti jettanii dubbi waaqayyooti jettanii amantan. Eebbifaman isiniin ja'a. Garuutu ani waan na dhibu takkaatu jira. Dhiifama guddaa naaf godhaa. Bilbilli kun bilbila waaqayyooti. Bilbila eenyuti bilbilli kun? Suura Al-Baqaraa hayata tokkorra kan jiru. Suuraa Baqaraa lakkoofsa tokko. Bareedaadha. Suuraa Baqaraadhaa lakkoofsa tokko. Aayata takka. Boqonnaa lammaffaa aayata takka lakkoofsa tokko jechuudha. Akkasumaami? Dhugaadha. Tole. Waan kana explanation akkaan asii godhuu amma mee waliin ilaali. Osoo waan san siin himnen duratti daqiiqaa takka hold on. Okay, obboleettiti meena guddisaa ijoo guys. Dhiifama guutaa akka kophaana guddisaa. Okay, sagaleen kee ni jiraami? Ni jira ustaz. Obboleettiti yaa kabajamtuu kuni jalqaba irratti suuraa lammaffaadha. Suuraa Baqaraa aayata takka irratti Rabbiin aliif laam miim jedhe. Aayata lammaffaa irratti immoo ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خنجأوا دبته توك كتاب نخوني مالي ديتي أمانت أقول كله دبي واقعيوتي خا أيه دبي واقعيوتي جرا مالي أنا تيفهم أنا أقولاتي هنقول دبي سه أرجعتي I'm sorry يعني دبا إتن كان فتي وانتف تيفهم أنا كان الرأسه برباد وانتف أيه قرآن سدرك أف بودان تدي بيا سورة لما فاد سورة بقرة داتي آية النساء آية تك وانجو ألف لام ميم قبي ألف لام ميم جتتنا تهديدة سيقلا حروف مقطعة في أول السور جامع سيقلا أكس جتشون حرفي تكا تقفرت ألف حرفي ميك سدي ألف لام ميم ألف لام ميم قرآن نحن أفان عربيتي أكس مامي أفان عربيتي مبوي ربنا الآن بيتا حكمة قبا وهم دوان غاري دغور فكين ياف غاف نبي موسى عليه السلام غاف إرجع غاف سيرين بيب قبدة بالبلشته ربين معجزة سيري ساني چالتو ربين هركا ساني خاي هركا إسا خاي أكا نبي ربي دوغادان جامون سا أكا نبي يمان سا أمتا درات فراتمتوف سيري إساني تچالتو دينكي هركا يسو هركا موسى خسان هجته ربي خسان هجته ربي وانا كنا نمني تكلين هجتون دندو نوتو سيري هجن غرو قربان كن نما سيري براتي متي هم بيقول لي أكا سيري تنچ اندي سيري راتتي مچرشاتي جنة غوني غرو إني كمتي وان كان انجفتشو دندا أكيد إني خن إرجما ربيتي جانت آمنا برب هارون وموسى
آية برات آمنا برب موسى وهارون ربي موسى في هارون كانت أمني جانيتي ربي توكيتي أمنني نبي توسى فدتان أوكي بريدا قاف نبي الله داود قاف سن قاف نبني موتم مرتي واللول نبي الله داود عليه السلام ربين كوا خنف جولما نما غندي صداتو دربنا تكان ديجيس موتم ما فود نمني نما سنجيس موتم ما اسمتو دالا خجامرت نمني ندي صدات غرو إني ساتك كادا دربنا تكان ديجيس Wanni irbuun san beellamni san guutamuuf inni mootummaa ta'u isaatu jeese kan jaamu yaani dhufe kalootaan san fuudhamee irra kaayam mootummaadhaani hawaasallee bulche mootiidha qabeenyaas jabeenyaas waraanaas nabiyyummaallee qaba rabbiin wa'aataynaahul mulka mootummaallee ni kennineef sigala Rabbiin ol aane mootummaa kanneef tanaafuu biitii isa jala bulti nabiyyummaa isaa fudhate karaa kanaan rabbiin ergaa isaa galmaan gaate Suleymaan taati alayhi salaam izzaa mootummaa abbaa isaa dhaalchise yeroo san keessatti dabalataan afaan garagaraa beeksise sigalee rabbiin afaan hunda beeksise afaan mixiillee beeksise akka namni takkalleen isa biratti isarratti illee waliin hamanne mootummaa nabiyyummaa afaan beekumsa ha duniyaa fi akhiraa waa hunda rabbii wali qabeef haganii fi jinnii fi insii nama hunda jallaa diriiraallee ajajuu danda'utti karaa saniin galmaan gaate Yesus Kiristoos gaafa silaa dhukkubni lafa guutee hunduu naaf fayyisa ana doktor sin fayyisa rabbina waaqana waaqessu ni waaqesta eni waaqessa yon asuma itillee tanarraa ol kee fayyi hayyee ni wal'aana tarii seerii ta'uu danda'a tarii wal'aansuma wantaa ta'uu danda'a tarii rabbii mokkoruuf danda'a gaafa fayyee rabbii namtichi sun waaqessa takkaa isuma sun waaqessa gaafa san keessa rabbiin Yesus Kiristoos kana fayyaa namni fayyisuu hin dandeenye dhibee namni hin fayyisuu hin dandeenye rabbiin aangoo san harka kaayuudhaan waan sun fide inuu doktoroonni fayyaa fayyisuu haa danda'an garuu jaamaa fayyisuu hin dandeenye doktorri gaafa sun dhukkuba ni fayyisan nama dhagni isaa gar tokkoon du'e fayyisuufaa dadhaban waan biraa ni fayyisan garuu dhukkuba baras kana fayyisuu hin danda'an garuu Yesus waan isaan hin dandeenye rabbiin harka kaaye ballaa fayyisuu baras fayyisuu qaama tokkoon wantaa fayyisu dhoqqeerraa akkasii waan san hayyama rabbiitiin uume hayyama rabbiitiin itti afuufee innaa waan sun godhu du'aa hayyama rabbii ol aaneetiin du'aa kaasu waan godhu hunda hayyama rabbiitiin godhe ati maal ani ergamaa rabbiiti karaa suniin dinqii namni hin beeyne hin dandeenye rabbi harka isaa keessaan hojjete ummata biratti nabiyyii ta'uu isaa fudhatamaa godhe kanaaf ragaa sii fide hojii ergamoota boqonnaa 2:22 yaa warra Israa'el isin dubbii tana dhaggeeffadhaa jee waaqayyoon harka Yesus nama Naazireet kana keessaan hiisa nama jechuu son of man ilma namaati dhaggeeffadhaa yaa warra Israa'el jeen 2:22 irratti hojii ergamoota waaqayyoon harka Yesus nama Naazireet kana keessaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikketa garagaraa kan isin beeytan isin jidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhee jaa Yesus kana fudhatamaa godhe silaa fudhataman ta'u waaqayyootu harka isaa keessaan hojjete boqonnaa 9:4 Yohaanis irrattis hojii rabbii tokkicha isan ergee guyyuu dalaguun nuuf ni ta'a jee Yesus Kristos. Okay. Yeroo san keessatti kasir fudhatamaa godhe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiin gaafee seergu. Ummata walaloodhaan beekamaa. Ummata seerluuga afaaniitiin gartee beekamaa. Ummata gartee qinee waan takka asumarraa walaloodhaan arrabsuu ta'u, faarsuu ta'u, ibsuu ta'u, dukkaneessuu ta'u, waa hunda godhuu ta'u, walaloo afaan Arabaa gartee keessa kutuudhaan gadi fageenya roga gartee haasawaa gadi fageenyaan beeku warra akkanumatti afaanii waa uumuu danda'u kana haasawaan jecha walitti uumuu danda'u yeroo tana keessa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba sun keessaa erge sun booda afaanuma ummata saniitiin erge ummanni ummata afaanuu uummachuu danda'u
nuti quraana kanaati deemtuuni kan walaloodha kun walaloo kana nuti jechuun ni beeynaa jaaniin nuti amman tana uumna wanni kun falfala siiriidha raagarraa fiddi himteerraa fiddi ati nama falfala godhuu sitti himee jaaniin waan inni sitti hime nutti himtu tanaaf nuti walaloo ati namarraa barreeffatte nutti himtu hin hordofu waan akkanaa dhibba takka kitaaba tokkoomi maliyoona takka sitti as himuu dandeenyaa jaaniin fakkeenya tokko si haa godhu sigala fakkeenyaan si godhu Musaylimatul Kazzaab nama jaamu jira inni sun annabiyyiidha jeen nabiyyummaa jechuun raajii sobduu ta'eeti raajii sobummaadha raajii labsate waaqayyo raajiin goon namni takka illee kan raajiitti isa beeku hin jiru akkana jedhe qur'aana tubbe inna atayna suuraa kawsar jaam tubbe itti himan eda suuraa kawsarii nabi Muhammad rabbi jaan itti himan sallallahu alaihi wasallam anillee edana rabbi jeen suuraa kam suuraa tuffaa me inna atayna nakazda inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar qajaw nabi Muhammad rabbi sallallahu alaihi wasallam innimo inna a'tainaka at-tuffah wasalli li rabbika wartah wad'anka as-siyah qajawna rabbi jaan suuraa kawsarii rabbi enan anillee suuraa tuffaa nyaatan kana suuraa kana rabbi eje warra akkana waa'if keessaa uumu kana keessa quraanni bu'e sun rabbiin akkas jaan faatu suuraa 10 tawalitti aantu takka quraana kanaa fidaa jeen yoo dhugumatti isin if biraahu uumuu dandeenya kajattan taatan ni daddaban fiduu سنبود ربين دي بسير الرسي سورة بقرة سورة لما فاهت الدمشن ممارتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين يوان نبي محمد قبل الشيخين يخنا الرب وفن قرآن خنا الراشكي خكابات تنتاتي فأتوا بسورة من مثلي سورة أكا سورة تكنا فدا قرقود خيسان سياما ججلا خيسان كان ياما بيخا والله لا جلا بلا بسيرا ولي كبدا فدا سورة تكا قفا ولي بوسا بيكم سمو خيسا قبدا نم تقوشم فدا والله فدون دان ديسان جين هم فدن فدون دان ديساني أبو إبدا دغادا في علمنا ما تنقبسي فهمتو كافر قبا يسان صدا داجي ربنا الآن سبحانه وتعالى إسان التمديدني اتتتافتني ولا لو مرنان أوكي إسن عربة نبيين عربة صلى الله عليه وسلم قرآن نسافان عرباتي إرقا أمودن ديسان مي جتشا خنا مكورا جيتي وان كان خاي ألف لام ميم قبل ألف لام ميم قبل حبا سدي نمني تكل ربين هي كيف ديفتي حاميم عين سين قاف ألف لام راء حاميم كاف ها يا عين صاد وان أجائب ستي تورا أكنتي فولا درتي حاميم تربن أما قبي كسيكم ياسين وانا كنا خنقرتي ربين درا خاي ميو لغومتي إسين سير لغة عرباتي في قدي فقينيان أقوم بكم سوان كنا كباتن ميو ونخم مالي في قدامي هيكاسا الله أعلم بمراده هيكاسا ربين إفيف إفبرتي إيفتي قروا يسان عربتا وداف وهم دا أموف جتشا خنم بيني تناف جتشي خوني ربي توكي تشبيرا أكدو في أستنو ديبسا مالجا لكم سلام واللالتاني مي أمة فلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن نخون ذلك الكتاب
دمير ستزديب كتابني خون لا ريب فيه شك كيسنجر قل كلو تأوسا جتنا ما خيس جراتو لبو إسا جت ربي قفت تأوسا ربي توكتش برا إسا دتشي سمي تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا إسا سمي في دتشي تنأومي برا رفو إسا أكا صبني دورتيس بودرتيس شبون تك إساتي هم خمني ربين إيغو ساتي وجين كتاب نكون قتل فما دل علمنا ما فرمات مخلوقات أوساتي وجين إني خوني كتاب حق آخر لغاف لما تأو إساو خيسا شكين تكالينو هنجرتو ودبي ربي تأو خيسا هدى للمتقين إني خوني قتل ور ربي صداتوتي إيميلا سنبر باتيسو جاچخانا دوغم غرتي سر ريسي وان جامف inboxing barbaachisu bilbilan barbaachisu waa takka barbaachisu abbo ragaa biraatum beeyna ani khadachi torban samii torban tana uume anaatu isa buuse jecha khiyya shakkin takka keessan jirtu je rabbin bilbili ranjiru alhamdulillah khuni macaafa qulqullu macaaf qudusi akuman ani qur'aani dubbi rabbiti kullin saje amanu islamni hundi amanu kristaani amana galatoma dubbi rabbi tiyettanii dubbi waaqayyo tiyettanii amantan bifaman isiniin jaa garuutu ani waan na dhibu takkaatu jira dhiifama guddaa naaf godha bilbili kun bilbila waaqayyooti bilbila eenyuti bilbili kun dua sagaltami torb saddeet sagal jaja didami torba afurtam sedi saddeet bilbila waaqayyooti mena tiima dhiifama guddaa naa godha moo yesuusin qunnamuu dandeenya akka carraa ta'e yoo kan bilbila lafaa kan mana warra Phaawulos ta'ellee natti himuudhaan barbaada waaqayyo harkaa qaba waan kana waaqayyootu harkaa qaba moo Phaawulos itti fayyadama Yesus bilbila kana sim card tana quba qaba na of culture boleewwan postaan kun kameenyuti inboxileen kun keenyuti laata inboxiin kun akkana yaadutti kha Petros yettee yadda 1252 ja 12 inboxiin kun boxiin kun 1252 ja Malif barbaachise I don't know him beeyne maybe wanna khamfangaru hoggaanii yaadu khawra Petros illee yoo ta'u baate Istifanos natti fakkaate hafuura qulqulluun guutame Yesuus fi waaqayyo mirga walii dhaabbata wal bira dhaabbata akka argisan akkam tole obboleewwan amma kana irraan kota tokkoffaa dura wanni waan kana barreeffame bilbilli kun barreeffame gartee emaili inboxiin wanni kun hundi wanni barreeffameef maali sagalee as jirtu keessa jirtu tana yoo dogongorri keessa jiraate kanaan nu qunnama dogongora sanaan sirreeffanna yoo ir'inni jiraate ir'ina sanaan daballa yoo hanqinni jiraate ni sirreessina wanni irratti illee yoo jiraate tarii wanni nama gammachiifne tarii wanni nama aarsu tarii wanni ziyaadaa tarii wanni wanta yoo jiraate waan kanaan fuula duratti fooyyeessinee tolchinee sagalee tana sirreessinee wanta goona irrina as keessa jiru millaalaatii waan kanaan inboxii kanaan bilbila kanaan faaksii kanaan waan kanaan nu qunnama ni sirreessinaa hajau dubbii waaqayyootiin silkii waaqayyoo irra jirti moo silkii namaatii irra jira eenyu kan haareetti yoo irrinni argame